Bye bye yadansaako andee meeraa dirree qabsa nagaafa yaana jiraadhu anamtuu kee arguun fedhu kudaamni jaalala keeti galaa kiyyaa nafaa ta'u hanga guyyaa bilisummaa wal argaanaatti fakkaatu hanga guyyaa walabummaa wal argaanaatti fakkaatu. Bye bye yadansaako andee meeraa dirree qabsa hanga guyyaa bilisummaa wal argaanaatti fakkaatu hanga guyyaa walabummaa wal argaanaatti fakkaatu. Bye bye yadansaako andee meeraa dirree qabsa nagaafa yaana jiraadhu anamtuu kee arguun fedhu kudaamni jaalala keeti galaa kiyyaa nafaa ta'u hanga guyyaa bilisummaa wal argaanaatti fakkaatu hanga guyyaa walabummaa wal argaanaatti fakkaatu kudaamni jaalala keeti galaa kiyyaa nafaa ta'u hanga guyyaa bilisummaa wal argaanaatti fakkaatu hanga guyyaa bilisummaa wal argaanaatti fakkaatu. Woboo utubuun ufutubuu YouTube yookaan woboo utubuun ufutubuu gruppii keessa warri jirtan YouTube keenya ifa baasa jechuudhaan share subscribe nu godhuudhaan woboo cinaa dhaabbadha. YouTube kana cinaa dhaabbachuun nama dhuunfaa cinaa dhaabbachuu osoo hin taane hawisa waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessa kibba baha lixa zoonii hundarra jiran woboo hundaa biraan nu ga'a nu qaqqabsiisa kan isiniin jedhu waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessa kaaba lixa shaggar galatooma.